السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني أكم جرت أمتك علي أمتك أشتي ديناتشو سلامناتشو اللاتشو متينال زاري دمو حيونا بروكي هيزن إزو عندي لاي كاتش بلو على زاري دمو النسو نو هيجي መጣውኝ ምን መሰላችሁ ቤተሰቦቼ በፊት ብሩኬ እንዳያችሁ ነው ስጦታ ሰጣች ሀዩ ምንድነው ደግሞ የአንገት ስጦታ ሰጣች ሃይሜ የለፋችሁ ምንድነው ቱብ ሃይሜ ነው የለፋችሁ እንጂ ሀዩ አይደለችም እሷ ደግሞ ብሩኬና ሃይሜ ስለተጣሉ እሷን ተጠቅማ ኬክ ምናምን አደርጋ የአንገት ስጦታ ገዝታለች ታውቃላችሁ። እሱና ደግሞ ተባባሪ ማነው? ፍጹሜ ነው። ዛሬ ደግሞ ይሄ ብሩኬ ስለመኑ ይሄ መልሺ አውልቂ አንገቱ ላይ ያለው እንትኑ አይሆንም ብሎ ስለምኑ እምቢ ብሎ ቆይቷ ዛሬ ደግሞ የራሱ ፍቃድ አልፈልግም ያንቺ ስጦታ ብሎ መልሷል። ደግ አደረክ ብሩኬ። ለምን ቆየው እንደዚህ ኦዴስ ስለምነው ይሄ አውልቅ ሲያሉ እምቢ አልክ። ዛሬ ግን በፍቃዱ አንተ ራስህ ካውልቅ ሰጣል። እሷ ደግሞ አልወሰድም ይሄን ከሰጠከ ከህይወትህ ወጣ ማለት አይደለም ብላለች። በግድ የኔ ሆን እያለች ነው እሷም። አረ ሼም ነው አዩ ሼም ነው። አረ ምን ነው በግድ ሁልጊዜ ስንት 2 ወሬ ነው እኮ በግድ የኔ ሆኒ ብለሽ የለመሹ አይሰለችሽም? አይደብርሽም? ሴት ልጅ ነሽ አንቺ እኮ። ፍቅር በግድ አይሆንም። ፍቅር በግድ አይሆንም መቼም። እውነቴ ነው የምልሽ። ስለዚህ ተከብር እንጂ ተከብር ከናፍዩ egaa akkuma argitanii burukkeen kanaan dura sixoota hayyuun kennite gizeen buttaa jiru jechuudha. Awuzu billaa min shayxaanir rajiim. Dubbaana tokko na rakkiste asiiti. Kanaafi sa'aatii sanatti egaa qalabatii miti mormarraa kana itti dhaatteetti jechuudha. Ija cuftee inni quban qabu dhugaa dubbachuu fi isa haymeen laffaatee waggaa meeqaa isan kabajaa fi jettee ituubii isaa jechuudha. Ituubii wanta meeqa galee fi yaa rabbi ituubiin guddate jennaani. Isa haymee fi burukkeen keessa wallolan keessa xaqamamtee jechuudha. Gaafa sana mormatti dhaattee jechuudha. Kan ammoo baasii jedhee uummanni kadhatee dadhabe kanaan dura burukkeetiin jechuudha. Isa inde mormatti keewwatee qayyaramee akka tokko ta'ee burukkeen namaa dhagaan jiru jedhanii baay'ee odeessochi rakkataa turanii jechuudha. Warra hordoftoonni isaanii. Har'a immoo ofii isaatiin barbaadee deebisee fi jira abbaatti deebee jira. Kana ofirraa baastee jechuun jireenya kee keessaa bahee jechuu miti. Ani feeteesii jechaa jirti. Kana biraan immoo doorsisni siin jira akkuma argitanii doorsisni cimaadha. Intala ishee goddanyaa isaa fidee kaleessa moo hin gadda. Yoo ishee irraa fagaanne kan otoo ishee waan ta'in irraa fagaadhu ishee jetteeti kan isheen masxanqaqaa kennaafii jirtu jechuudha. Baay'ee tokko nama dabbara dhugaa dubbachuufi namni waa nama godhu as bahee akkasi godhan jedhu hayyu tasaasatteetta. Eddeeji afuriitii takka burukkeetiin doorsistaa takka haymee doorsistaa wanti dhufe immoo jiru ammoo kana inuma eenni dhabne nifaasii ta'e dhugaa rabbi fokkorsu ላይ mana kan amma kanaa kudhanuu sii kennuu danda'a jetta haftaami ayii maaltu tuubii si bansiisuu qaxaree maaliif bantan wajjin nuti miskiina wal'aa nuti miskiina itti tuubii bannee rakkataa jira nuu guutuu diddeennan atoo haftaamiidha waan hundaayyuu hin jira jette amma kana miliyoona tokko sii kenna mana jetta amma kana miliyoona tokko sii gochuu danda'a jetta burukeetiinis yoo kana maaltu yaabiitti maaltu si rakkisee miidiyaatti tuubii bantee wajjin rakkattan talle haftaamiin teessu mana keessuma si rabbi sii kenne teessee nyaattu oddee haftaamii taate mana amma kana ibba tokko yoo nuu kennita burukee footee gaduma taa'ee nyaadhuun wajjin nama inni kan waa shaboo bita jedhee rakkataatti maaltu si rakkisee talle haftaamii.
Ara isumayyuu fakkarsuu dadhabni yoo takka kanan ajjeesisa jetta kana takka ajjeesisa jetta yoo ofii kee anoota gizee tokko dhugaa rabbii nama nafsee lamaan jiru yoo gadi teesse maal taa'ati maaliif nuti gizee hunda akka waa dubbannu nu goota as baatee dubbatte dhugaa rabbii nuun illee cubboo keessa nu gashite dhugaa rabbii maaliif of kabaji yoo ati of kabajee bare namni si kabaju bare atu bakkuma hundatu titiisa beektaa as jirtaa achi jirtaa. Qilleensumatti qimtee taate bari mucitti gattaa'e maal taate yaa rabbii yaa Allah maalibboo afaan nu dabarsite nuutiin illee dhugaa rabbii waan na gootan hin qabdanii waan gadi fiddan hin qabdanii waan akkas gootan hin qabdanii ufii kee as baatee yooti akka nama kabajaan heerumee fakkaataa bareessati ufii kee akkas taate innumti kabajaan mana haadhaa mana abbaatii bahee yoo kagee kanaa hin qaanfataa bari innumti kabajaa qabuyyuu fakkeenyaaf. Tidaariin abbaaf haati kennanii kabajaan heerumee yoo hireen hin taane 2-3 ilma godhatee walirraa deema. Innati giddiitiin meedaa kanatti ulfootee immoo giddiitiin na faana taata nama siin jaallanne jette faana dhootee buttaa jaraarraa kaatee amma finfinneetti dhuftee bareetti faana dhootee jechuudha. Asitti illee siin barbaadu jedhee akka saree mana keessaa si gassi darbatee jechuudha. Ammallee humnaanii jechaa jirta bare jaalalli humnaan hin taatu maal sii godha? Gammaddeen jiraattu bar gammachuu miti yoo dhiistee kanarra hiree kee rabbisii kenne yoo barbaaddattee maaliif nama cannatta maaliif nama gubda haymeellee bakka isheen teessutu maaliif gubda maal beektamati hiree kee kana ofii kee nama lubbuu lamaan jiru maal yoo keerii dalagatte maaliifidha afaan kee keessaa inni bahu a'uuzu billaa hin nadhaa jechuudha laphee namaa nama dhukkubsa sila saatii kana sitti himne gattaa'i jennaan didde rabbisi haa qayeeshu. Maal jennare dhugaa rabbi amma yoomitti akkasiin deemta amma gaafa kamitti natti akkasiin deemtu isumayyuu nama ajjeesisa yoo dingata mucaan kun waa taate eenyu si dhiisaati fakkeenyaaf namni koo jechuun kee yoo amma ajjeesteeti garuu immoo namni waa hojjetu as bahee miidiyaatti akkasii godha jedhee bito hojjetamiti jechuudha ati maraagaa ofii taate Fumaayyu viidiyoo keetu raagaa sitti ta'e too mucittii waa taates jechuudha. Rakkisaadha. Shemno. Bura ati immoo dhugaa rabbii gizee tokko bakka dogongora hojjetta. Dogongora sa'aatii amma kana maaf tursiste. Sila yoon barbaanne ta'e sitti himtee bare. Otoo deebisuu barbaadde gaafa sana barbaaddaa. Har'a maal argatteetiin natti ofirraa baastee sitti tollaan hidhataa turte har'a immoo sirraatiin taqabbaluu siin jette. Har'a sirraan taqabbaluu jette. Ati immoo nan barbaachisne waan ati na kennite kun nan barbaachisu jetteeti deebistee jechuudha. Sa'aatii sana ture silaatoo siin barbaachisne kan isheen jettee deebistee jechuudha. Sa'aatii sitti sanatti kabaji odeensi. Hordoftoota kee warra dhugaasi jaallatu dhugaasi faana deemu sa'aatii masiin jedhanitti kabaji. Sa'aatii kana hundaasi kadhatanii addee dadhabanii har'ammoo ofii keetiin fe'a keetiin ofirraa baastee morma keeraa jechuudha. Morma kee kanarraa haimeen kutuuf jettee xaarii gootee turte garuu hin dadhabde haimeen. Nan tuqiinii jetta harkaan hin qabiinii jetta maasii gashee jetta kana keessa jetta haimeetiinis kanatti abdii kutee namni dadhabee dhiisee jechuudha. Har'a immoo ofuma keetiin ofirraa baastee dogongora irratti dogongoraan hojjetiin burukee dhugaa rabbii dhaabbuun meetu ofirratti fudhadhu meetii ofuma keeyyuu cinqitii asiin kun sitti iyyaa jechuudha. Kanaafuu talbaa bancaacaa ba'aan deema qoccaa jedhe yaa gareessa'u. Kanaaf wushonni numa iyyitii. Waan si goones hin jiru waan si godhanis hin qabanii garuu dhaabbu ofii keeyyuu tasgabbaayii jechuudha. Hillikii qabdee ofii keessa ati nama ofii yaada kee beekudha. Namni har'a waa siin jedhee waa si goon qabu ati nima jirtaan malee dhaabattee deemtaa bara. Jechi namaa waa naman godhu jechuudha. Kanaafuu dogongora irratti dogongoran dabaliin siin jennaa yaa obboleessa keenya. Hayyuu immoo qat godhaa gara buttaa jiraatti deebisaa. Fissumeen egaa viidiyoo tokko argee hin ture iyyuuti. Ana mitanii mee jechaa jira. Beekiin fissumee jedhaa jira. Fissumeen immoo beekii jechaa jira. Giraa nu gabbaatanii dhugaa rabbii jidduutti kun akkasittiin taaree
Girri keessa waa jira. Hambeekii fi Finfinsumeen agarsiisne maa isheen intiniidha moo hani bakka dhuftee balbala takkattu xophattee balbala Finfinnee keessa namaa jechuun mana namaa Finfinnee keessatti argachuu jechuun kabbaadiidha dhugaa dubbachuuf. Kanaafuu ani hin agarsiisne jedha hundumtuu. Hansin hin agarsiisne eenyutu agarsiisee miti. Yaayyuu obsa godhadhu gaa. Calleen ittiin ati aadatte mormatti hiite sunis sii deebi'e baga gammaddee baga sii deebi'e doorsisa immoo likkiitti godhi.